Hiriyoota lama turan. Hiriyoonni lamaan kun hedduu wal jaalatu turan. Guyyaa tokko mana dhugaatii wal wajjin seenanii dhugaatii isaanii erga dhuganii quufanii machaa'anii wal falmuu eegalan. Falmii isaanii keessa warreebuu jalqaban. Inni tokko humnaan waan irra caalee jiruuf hiriyaa isaa lubbuu baase. Lubbuu baasuu hiriyaa isaa yommuu argu baay'ee gaddee rifate. Namoonni isa qabanii waan lubbuu isaa baasaniif innis jalaa fiiguuf karaa gubbaarra bu'ee fiigicha isaa itti fufe. Namoonni ammuma isa argan yakka godhee waan deemu waan beekaniif isa reebanii ajjeesuuf isa duuka kaatu turan. Innis fiigicha isaa itti fufe. Otoo kaatuus mana namicha tokkootti dhufe. Maaloo otoo hin beekinaan hiriyaa koo ajjeese ture. Namoonni immoo anas ajjeesuudhaaf ana duuba kaachaa jiru. Du'a na oolchi jedhee namichichatti boo'ee himate. Namichis akkasittiin jedhe, yakka dalagdee dhuftee eenyutti laaqqachuuf? Yakka kee fudhadhuutii badii asii jedhee namichicha ari'e. Namichis imimmaan isaa cobsaa yakka isaaf boo'aa Waaqayyoon araara gaafachaa fiigicha isaa itti fufe. Namoonni hedduun isa ajjeesuudhaaf isa duuka kaatanis ammuma argan isa duuka kaatu turan. Dhumarratti mana namicha kiristaanaa tokkotti dhufe. Innis maaloo du'a na oolchi utoon hin beekinaan hiriyaa koo ajjeese ture. Ajjeesuu hiriyaa kootii anuu baay'ee gaddeera. Garuu immoo namoonni haaloo baachuudhaaf ana duuba kaachaa jiru. Du'a na oolchi jedhee boo'ee wadwaatee namicha kiristaanaa sanatti himate. Namichi kiristaanaa sunis yakka ofiif kan itti gaafatamu abbuma. Akkamittiin yakka hojjattee yakka na oolchi jettaa jedhee gaafate. Eeyyani yakka koof anuu baay'ee gaddeera. Garuu otoon hin beekinan godhe. Maaloo du'a na oolchi jedhee wadwaatee boo'ee itti himate. Namichi kiristaanaa sunis akkasittiin jedhe. Uffata kee isa dhiigan bade kana naaf laadhu. Uffata koo isa qulqulluu kana fudhadhu. Garuu hin xureessinii ittiin jedhe. Uffata namichaa isa yakka qabu isa dhiigan bade sana irraa fudhatee uffata isaa qulqulluu sana kenneefi namicha isa yakka dalage sana manatti ol galchee ofii isaatiif immoo gara alaa dhaabbatee namoota eege. Namoonni namicha reebaa jiranis dhufanii amma immoo yakka dalagdee iddana dhaabbatta jedhanii namicha yakka hin qabne namicha kiristaanaa sana reebanii garafanii mana hidhaatti galchan. Erga mana hidhaatti galchanii boodas mana murtiititti dhiyeessan. Abbaan murtiis akka inni garafamee fannifamee du'uuf labsii du'aa itti labse. Namichi inni yakka dalage sun namichi kiristaanaa sun isaaf jecha akka miidhamaa jiru waan hubateef gara mana murtiititti ariitiin naqe. Maaloo an yakka dalage hana inni yakka koof itti gaafatamummaa fudhateeti miidhamaatii jira. Amma yakka koo fanatu itti gaafatama inni gadaa lakkifamu jedhee abbaa murtiititti himate. Abbaan murtiis oo sitti barfateera. Inni oo akka fannifamee ajjeefamuuf labsiin du'aa itti labsameera jedhee deebiseef. Namichi inni yakka dalagee sunis ariitiin yommuu bakka namicha kiristaanaa isaaf jecha miidhamaa jiru sana yommuu dhaqu namicha kiristaana sana ajjeesanii eeganiiru. Innis baay'ee rifate. Wanta namichi kiristaanaa sun jedhe keessaa uffata kee isa dhiigan bade kana naaf laadhu. Uffata koo isa qulqulluu kana fudhadhu. Garuu hin xureessin kan jedhe sana yaadate. Miila namicha kiristaanaa sana jala taa'ee araara Waaqayyoon gaafachaa imimmaan isaa cobsuu itti fufe. Obboleessa koo, obboleettii koo, inni anaaf jedhee siif jedhee cubbuu kiyyaaf cubbuu keetiif jedhee fannoo irratti lubbuu isaa nuuf dabarse. Yesuus Kiristoos ta'uu yaadatta? Inni otoo dhala namaa addaan hin baasin beekaa wallaalaa osoo hin jenne fokkisaa bareedaa osoo hin jenne dheeraa gabaabaa osoo hin jenne addunyaa tanaaf lubbuu isaa aarsaa godhee kaffalee isa ni yaadatta? Baga ayyaana Faasigaa yaadannoo du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e. Ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Ayyaana waan itti dhabdan argattan, kan hojjettan kan itti milkooftan, kan gadditan kan itti gammaddan,
kan boossan kan itti kofaltan isiniif haa ta'u. Ayyaanni ayyaana gaarii meettaa tuubee galatooma.